Familia dhanaasan ijoolleen natti erganii warri makiinaan gaafa bitamuuf bilisoomne jedhan kun kan isaan kanaan dura iyyaa turan yookaan boo'aa turan ammuma makiinaan bitamtuuf jechuudha warri jedhanii xiqqoo gaafa haasaan sanas dhaga'ee kolfee maaliif jennaan warra Range Roverii fi Lexusii oofachitti ani immoo carraa sana argadheen ture. Makiinaa miliyoona 2 osoo hin ta'in biyya kana keessatti Ameerikaa fi Kaanaadaa keessatti harka kennadhee egaa tisin beekta duubeedhuma fudhattaan tiiree biyya sana keessatti daandiinis kobilistooniin baay'atu beekta highway kana baay'ata yaa jara koo ani carraa isin argattanis argadheen ture isaafis miti walumaa galatti yaanni gadi bu'aan akkasii jecha namaa eeggatanii specially nama qeequun waanuma jiru garuu dhugaa jirtu too beekanii waan hin fakkaanne haasa'uuni gaarii miti ani hin banne yoon tures waan an tureef sitti himuu nan danda'a. Yes ummanni Wallaggaa asilii baay'ee keessa akka jiru nan beeka Gujiif Boorana bilisummaa Oromoo kan mirkaneessuu dandeenyu afaan qawweetiin jedhee ilmi Oromoo tokko karaa lixaatiin waraana hoogganu akka jiru qubanan qaba. Karaa Booranaaf Gujiitiinis akkasi. Akkasaatti inni sirrii ta'uu danda'a. Kan waraana biyyattii immoo amma ajajaa jiru Saamoraa miti. Innis ilma Oromoodha. Akka walii galaatti immoo 4 kiloorraas kan ajaju innis ilma Oromoodha. Inni karaa lixaatiin waraana mootummaa kana loluudhaaf hoogganu ilma Oromoo ta'e inni kunis ilma Oromoo ta'e akka kanaan dura naa Saamoraan ajaju sana salphaanatti hin ta'u anaaf salphaa miti karaa professionii kootiin itti hojjechaan jira yoo isaaniif galee silaayi otoo naa Saamoraan jiru sana yookaan gara laafina tokko malee ummata keenyatti waraana bobbaasan sana lokeeshinii kamiyyuu keessaa haa ta'u ilmi Oromoo tokko waraana hoogganaa jira Oromiyaa keessatti otoo naan jedhani tarii amma haasa'uun hin barbaachisu beektaa namni na dursuus hin jiru ta'a. Maaliif lolli yeroo sana ture lola dhugaati. Diinnis isaa sifachi qabee diina ulfaa ji'a 8 irratti waraana dhukaasee ajjeesu ajaju ture. Amma Oromoof Oromoo jidduutti waraana gaggeeffamaa jiru kana yoo jaarsaan dhaabsiste malee yookaan uummanni ofii isaatiif yoo bayee jara lachuu lolate akkuma kanaan dura waraana TPLF kana fuuldura dhaabbate kana nu keessaa baa jedhee waan qabu jara lachuun siin jedha isa mootummaan ajajus isa sanas malee sanarra gortees kana gochuuf kanarra gortee sana yeroo baay'ee ulfaata ta'e keessa jirra. Maaliif akka barbaachises naan galle by the way yeroo kanatti